har'aa nama lammaffaa ani isinitti agarsiisu obboleessa keenya obsaan beekamu Iyyoobiidha. Caafa keenya keessaa Iyyoob boqonnaa 19 lakkoofsa 24-25 dubbisa. Akkas jedha. Maaloo bara baraan akka yaadatamaniif sibiilaaf dilalliidhaan kattaa irratti utuu qirixamanii furiin koo jiraata akka ta'e guyyaa booddeettis lafa irratti dhugaa baasuudhaaf akka inni ka'u ani beekaa jedha. Iyyoobis akkuma Haannaa gad of deebisee Waaqayyoon eeggannaan Waaqayyo bara fideef. Haaluma hadhaa'u keessa dhaabate, haaluma ulfaatu keessa dhaabate, waanuma jireenyatti dukkaneessa keessa dhaabate Waaqayyoon eeggate. Bara karaa akkamittuu namatti hin tolle keessa dhaabate Iyyoob. Bara karaa akkamittuu boqonnaa nama allaanne keessa dhaabate Iyyoob. Bara abdiin nama dukkanaa keessa dhaabate. Ni galee seenaa nama kanaa Waaqayyo waa'ee isaa wantoota gurguddaa 5 dhugaa ba'e. Waaqayyoon kan sodaatu qajeelaa akka ta'e jal'inarraa akka fagaate wantoota gurguddaa 5 Waaqayyotu waa'ee isaa dhugaa ba'e. Seexanni yeroo lama himata irratti bane. Kan baay'ee ajaa'ibee isin dhimne keessaa sooressa beekamaa isaatu gadi bu'ee jechanni lakkoofsa irratti dubbatullee baay'ee anaan na dhiba. Deebii warra isatti naanna'anii kennaniif haasa'uudhaaf dhufa. Barri Iyyoob arge akkuma kanaannaa rakkoo 3 kan Iyyoob immoo bara 3 isin agarsiisa. Bara 3 keessaa tokko barri calqabaa barri inni arge bara seexanaati. Bara seexanaa inni jedhamu kun Iyyoobiin nama qajeelaa hadheessaa. Iyyoobiin nama qajeelaa hamachaa. Iyyoobiin nama qajeelaa irratti himatamante. Himatamaan Iyyoob himataan seexana abbaan murtii Waaqayyoodha. Hello bara seexanaa yoo ta'e dhimmi kee Waaqayyoon biratti dhuma amiin jettaa laata. Dhimmi keessa Waaqayyoon biratti xumuraman sodaatin. Zooroo naannee harka Waaqayyoo keessa jiran sodaatin. Obsi duwwaa malee. Waaqayyoon jiraata. Waaqayyoon kan jedha. Waaqayyoon waaqessaa. Kan isaaf kan ijoollee isaatii Waaqayyoon duratti dhiyeessa. Seexanatu gaaf tokko fuula Waaqootti argamnaan eessaa dhufte ati jedheen. Anoo biyya lafaarratti fiigaa ol fiigee gad fiigee achi lixee dhufe naan. Ani nama akka yaada garaa koo tokko nama qajeelaa nama amanamaa ana Waaqayyoon kan sodaatu lafarraa qaba Iyyoobiin. Tarii isarra yaada kee keewwatte ani isan qabaa. Seexanni immoo yeroo baay'ee warra kan isaanii miti kan ishee dambeessitu. Warra akkaawuntii ishee keessa jiran miti. Warra ala jiranidha. Kiristaanni tokko anoo erguman gara gooftaa dhufe iyyuu lolamne jedhu. Warra akkasii amantii keessan cheekii godhaa meesin. Ergan gara gooftaa dhufe akkasii yoo ta'an akkaawuntii seexanaa keessaan baane taasi. Malee inuma sin loltisiin achi baatee ittu taanaan. Dhukkubaan rakkinaan lolaan yaaddoodhaan dhiphinaan waa meeqaa wal'aansa wal qabnaan ibiti Phaawulos iyyuu. Nama akkasiin qabaan nama amanamaadha. Anatu beeka waa'ee isaa. Anoo ajandaan qabadhee dhufe isumaatti. Ajandaan qabee sababanni si waaqessee man sitti himaa. Sababanni si jiraatee man sitti himaa. Sababanni gasii jedhee man sitti himaa. Maal jechuudha tokko hojii harka isaatii eebbifte argitee ati. Kaayyoon seexanaa inni guddaan tokko isa kana. Hojiin harka kee eebbifamu hojii harka isaatii eebbifteeti. Eeshii abaarsa hojii harka isaatti yaaddeenna Waaqayyoo didee jechuudha. Kan biraa maal qabda? Kabajamaa abbaa murtii qabxii lammaffaa ani qabu eenaan qabeenya isaa biyya kana keessatti baay'ifte. Olee jiraa qabxii nafe kan biraan eeyyee kabajamaa mana murtii abbaa murtii inni xumuraa qabxii sadaffaan koo
waan inni qabu hundumaatti dallaa naannessitee ijaarte. Ati beektu waa'ee Iyyoobiin yoo kun hundumtuu badayyuu nan kanu nan sun meel ta'u qabeenya isaa rukutii ilaali kaa jireenya isaa mana isaa ijoollee isaa rukutii ilaali kaa jennaan dhaqee akka barbaadde godhi kaa nan ilaalaa jedhe. Biraa ba'uu gaafa kottu eenyaan waa'ee Iyyoobiif immoo of eeggadhu. Haleluuyaa waaqayyo waa yaada waaqayyoon ala seexanni qajjiisa mataa keetii yoo tuquun danda'u dhugaa waaqayyo hin sodaatin ati kan qajjiisa mataa keetiin bakka tokko tuquu hin danda'u iddoo tokkotti bu'uu hin danda'u waan siniif. Yaada waaqayyoon ala waan tokko iyyuu hin taanu. Yaada waaqayyoon ala namni tokko iyyuu hin tuqamu. Dhugaan isin jedhan sodaatin. Yaada waaqayyoon ala. Kan baay'ee natti tolee na gammachiisu gaafa waaqayyo akeekkachiisee dhu baatee dhattee qabeenya rukutte gaala rukutte harroota rukutte hundumtu kun utuu afaan hin fixin kan biraan inni afaan hin fixin kan biraan inni afaan hin fixin kan biraan dhufnaan hundumtu qolqodaa'e. Bara seexanaa jechuun barri seexanaa baratti qabeenyi namaa hunkutaa'uudha. Baratti namaaf fayyaan Iyyoob manca'eedha. Nama ta'uunsaa fayyaa qabaachuunsaa baranni itti manca'eedha. Tootaalii raawwatee jireenya gadhise barri seexanaa baratti qabeenyi namaa manca'uudha. Barri seexanaa baratti fayyaan namaa dhaamuudha. Bara kamiin keessa taati ceekii godhati. Bara seexanaa. Bara seexanaa kana keessa rakkoo guddaatu Iyyoob irra ga'e. Naan gaafa seera siin baatu karaa kana bahee dhaqee Iyyoobiin qodaa ibsaa keessa kaa'e. Iyyoob qabeenya dhume ilaalee, horii dhume ilaalee, ijoollee dhumte ilaalee, lafaa ka'ee uffata isaa tarsaasee, Waaqayyotu kennee, Waaqayyotu fudhatee, maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu jedhee seexanatti qayyee agarsiise. Rakkina keessa dhaabatee bara seexanaa galateeffate. Rakkina keessa dhaabatee bara seexanaa keessa Waaqayyoon eebbise. Rakkina keessa dhaabatee bara seexanaa keessa Waaqayyoon ol qabee kabajee ulfeesse. Haalan darbamne keessa dabarsee baran darbamne keessa dabarsee nu jiraachisa Yesuus. Yeroo baay'ee dhaloota hadhaa jireenyaa keessummeessan baay'een isaanii dafanii Waaqayyoon komatu. Iyyoo bakka hidhe. Waaqayyoo yakkuu hin danda'uwanidhe. Waaqayyo kenne Waaqayyo fudhateedhe. Seexana bicaa mitiin qayyitti agarsiise. Kowaasii taphadhee beeku. Kowaasii gaafa taphattan bicaatti agarsiifte jechuun akeekkachiise. Qayyitti agarsiifte jechuun dirree sagalee. Aluma tokkoon Waaqayyo kenne Waaqayyo fudhate maqaa Waaqayyo haa eebbifamu jedhee seexanatti qayyee agarsiise. Dirree keessaa baase seexana. Bara seexanaa rakkoo akkasii dhufa. Ni lammaffaan bara namaati. Bara namaa inni jennu kun seexanni si ala madaqee si alachuuf horjidii taanaan ayyama karaa haareffatu dhabe. Seexan ayyama argate egaa Waaqayyo gasitti hin dhiisin. Waaqayyotu ayyameef kanaaf qabeenya rukute waan hundumaa kanaaf godheen. Waan hundumaa kanaaf barbadeesse waan hundumaa kanaaf dhee Waaqayyotu ayyameef. Inni tokkoffaan bara seexanaan bara seexanaa Waaqayyotu laayisensi chaaphaatti godheef Waaqayyo. Ni lammaffaan bara namaati. Seexanni bara isaa keessa gaafa dadhabee jedhu waggaa tokko caalaatti hin hojjetamu ayyamni haareffamuutu irra jiraa'edha. Amma seerri biyya Itoophiyaa haareffamuu qaban hojii daldalaa kennu ture waan ta'eef nan beekaa. Hin haareffamne taanaan itti uftee hojjechuu hin dandeessu. Haara'uu qabaa jedhe. Haara'uu qaban inni immoo hin haarofne waan ta'eef forjidii ta'eera. Hojii ittiin hojjechuu hin danda'u waan ta'eef gatuu irra dhee forjidii masaa namatti dabarse. Namni itti dabarse kun haadha manaa isaati. Baay'ee kan isin ajaa'ibu bulchiinsa seexanaatti aansee bulchiinsa namaatu dhufe. Kabaranni seexanaan dhiphataa rakkachaa ture. Barri namaa hamilee fixiin sammuu namaa mancaasa. Iyyoob kana keessa dhaabatee Waaqayyo yoo eeggate laayisensii ayyama dhaqeetti ilaannaan haadhi manaa Iyyoob bara namaa keessa Waaqayyoon arrabsi du'i jette. Maa jechuudhati arrabsiteen duutu Waaqayyoon jette. Maal sii godhe Waaqayyotte? Hamma yoomitti akka taate? Bara namaa tokkoffaan bara haadha manaa isaa haasa'uu jalqabdeedha. Ayyaman galchite waan ta'eef dattee mudhii qabattee dhuftee laphee goote baannaan kana caala maal eeggatta? Abdii maalii qabda? Jireenya kamiin qabda? Wanti ta'e eeggachaa jirtu maaliidha? Wanta ati ilaalaa jirtu maaliidha? Arrabsitee ganteen duutu ati Waaqayyoon jennaan innaan ati akka dubartii gowwoota naannoo kanaatti haasofta ollaa keenyaatti haasofta inni kana gammachiisa. Akka dubartoota gowwaatti haasofta innaan maallee gowwaadhaati innaan waan gaarii hiixannee Waaqayyo harkaa fudhanne innaan waan hamaa fudhachuu hin qabnu. Bara namaa keessaa ante arraba namaatu waan barbaade haasa. Waan itti fakkaate waan itti dhufe waan arge laa godha bara isaati.
Iyyoobin jajjabeessuu kan dhufan obbolaa baay'ee jira. Kan akka Elifaaz faa, Beelaadaad faa namoonni akkasii dhufaniiru. Bira dhaabbataniiru. Rakkoo isaa bara namaati waan ta'eef namni gara Iyyoobin dubbatu hin jiru. Elifaaz akkane sababii cubbuu keetiif kun sitti dhufeedha Elifaaz. Ee'uudhaan Iyyoobin akkaedha. Bara namaati ka. Waan ay taateen beekanii sababii isheen kana gooteef sababii kanaaf sababa kanaaf kun ta'eedha. Amaluma namaati rakkina namarratti odeessuun, salphina namarratti odeessuun, du'a namarratti odeessuun rakki sababa amala namaati. Waan ati kana gooteef kun ta'e, waan kun ta'eef kun ta'e, situ akka goonaan kun bade kadhaan malee kun hin ta'u ture. Sababa cubbuu keetiifi ni tokko mul'ata keessa ka'ee anoo waan akka qodaa dammaatti fanadda'uuf jedhu tokko argaadhe. Maal inni ennaan cubbuu Iyyoobtu guute naan jedhanaan. Hin gowwoominaa jedha Iyyoob. Hin gowwoomine. Maa ennaan inni dalkan dhufee sitti dubbate kun utuu inni dhufee ennaan anuu gaaffiin isa gaafadhu qaban tureedha. Kana dhiisaa jedhe kana ni laallatuufuma haasaartu waan sitti fakkaate haasaartu jedha. Inni kan biraan Beenaadaadi. Beenaadaadi immoo sababii cubbuu ijoollee keetiif ta'e kun sirratti ta'eedha. Ijoollee keetu yakkamoo ta'e. Inni immoo ijoollee isaatiif waarsaa dhiyeessa. Jajjabeessituun badduu nama baastu Iyyoob 16 lakkoofsa 2 gaafa dubbiftan ittuu abdii isa kutachiifti. Ittuu waan hin taane haasofti. Ittuu Iyyoobin garaa kutachiisuudhaaf jechoota hamaa sagalee hamaa dubbii waa hin baafne dhuma qabaaree yookiis ati maaltu si tuttuqaa dubbattee dhiisuu diddaa jedha Elifaaz. Jajjabeessituu badduu nama baaftu. Abdiittuu nama kutachiiftu bara namaa. Bara namaa keessa ayyama qaba waan ta'eef namni akkatti fakkaatetti haasa'a. Waaqayyo cal jedhaa waan hundumtuun jiru namni garuu waan itti fakkaate odeessa. Iyyoob bara seexanaa keessa milkaa'ee seexana harka duwwaatti hambisee seexanatti otoo argan kennatiin mo'atee jireenya mo'ichaa jiraatee darbe. Achirraa ka'ee bara namaatu itti dhufe. Barri namaa gaafatti dhufu hin kufne achittis waan barbaadan yoo haasaan inni annaa galee kan biraa inni sin haasoftan kan biraa. Innan keessa jiru kan biraa inni sin keessa jirtan kan biraa. Kanaaf anoo gurran kanatti dhaga'uu hin qabudha. Jajjabeessituu fakkaatanii warra mogolee buusanis omaan rakkatina. Jajjabinni keessanii nattaafu. Ani gaaf tokko innaan furiin koo jiraata akka ta'e guyyaa booddeettis lafarratti dhugaa baasuuf akka inni ka'u ani beekaa. Haaluma har'aa kana keessa darbeen boor ilaalaa jira. Deebii inni sadaffaan bara Waaqayyooti. Haaleluyyaa. Barri seexanaa hin darbee, barri namaa hin darbee, bara Waaqayyootu dhufe. Hin darbaa hundumtu. Bara Waaqayyoo dhufe. Barri Waaqayyoo danda'aadha. Qabeenyi firri hiriyaan akka wal waamee bade wal waamanii dhufan deebi'an. Sheekkalee salatti agatte Iyyoob boqonnaa 42 gaafa dubbiftan boqonnaa 38 kaase Iyyoob jedhe Waaqayyo dhufee dubbate yaante. Bara namaa bara seexanaa ga'an dubbanne Waaqayyo. Bara eenyaan meeqa mudhii kee hidhadhu gaaffii si gaafadhaati immoo deebii naa kenniidhe. Tolee jedhe. Innaan gaafa Iyyoob rooma lafaa ka'u Iyyoob jennaan eenyaan innumti dubbii hundeen qabneen akeekni koo akka raawwatamne godhu kun eenyu jedhe Waaqayyo. Dhaadatee cakkanaa eewwedhe. Inni akeeka karaatti daangessu waan hundeen qabneen naasa'u kun eenyuudhaan jedhe. Eewuudhaan waan hin taa'e dubbatu jedhe. Iyyoob jennaan oonnaan gaafa samii kaa diriirse utubaa meeqanaa dhaabdeennaan anoo hin jiru. Lafa kana gaafa diriirse finyoonaa qabdeettaan anoo hin jiru. Erga akka ta'e eenyuudhaan nilbee hundeen qabne waan biraa haasa'u jedhe. Iyyoob boqonnaa 42 irra ga'e akka ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka. Ati danda'aadha jedhe. Haaleluyyaa. Waan hundumaa dandeessu ati waan hundumaa danda'a Waaqayyo. Danda'aadha jedhe. Bara sana dabarsitati. Bara kana dabarsitati danda'a ta'uu kee argeera. Ati waan hundumaa gochuu akka ati dandeessu nan beeka. Kan isin ajaa'ibu achi kaasanii Iyyoob utuu inni daaraa keessa taa'u jedhama cabarraallee kuticha argattanii daaraa keessa taa'e utuu inni qiraacuudhaan of hooquu Waaqayyochuma keessaa burqaa dhangalaas hin miiccate hin qullaa'e bara Waaqayyoo keessa bara ol jechuuti. Barri Waaqayyoo keessa inni wal waamee bade wal waamee deebi'ee dhufa. Qotiyyoon kaleessa biyyaa baddee 6,000 badee 12,000 taate.
eessaa dhuftan jennaan waloruu fardachuu baay'achuu danda'e Iyyoobiin hin rakkifnu jenneet. Harree dhaltuun 500 badde 1000 taate naannoo manaati eessaa dhuftan jennaan Iyyoobiin hin rakkifnu ne baay'achuu waloruu danda'eet. Hoolonni 3,000 badde 6,000 taate baay'eettidha. Eessaa dhuftan jennaan walorree baay'annee dhufne. Amma yeroo tuqee waamamnee dhufnetti haleluuyaa. Bara Waaqayyootti waamamee dhufa. Nagaan baden deebi'a. Qabeenyi baden deebi'a. Jireenyi bade hin deebi'a. Waaqayyootu deebii baatee gara kana dhufa. Al tokko deebii tokkoon gaaffii sadii furmaata kenne kan Iyyoobis Waaqayyo. Al takkaan deebii tokkichaan. Waaw, kam namatti tola jira. Qabeenyi firri hiriyaan akka wal waamanii Iyyoobin gatanii sokkan. Akka wal waamanii Iyyoobin dhiisanii soddeeman. Deebi'anii wal waamanii Iyyoobin barbaacha dhufan. Waaqayyootu bara fide. Yeroo gadadoo waamnaa warri didanii yeroo galatoo waamicha malee dhufanii. Haleluuyaa. Warri kaleessa irraa baqate itti baqate. Waaqayyo immoo Iyyoob yoo kadhate malee iyyuu hin dhaga'u jedhee 42 gaafa dubbiftan. Ani kadhata Iyyoobin malee kan biraan dhaga'u. Abarada la baga tola radia. Yoda Iyyoobiin ifama gaafadha. Warri kaleessa fiige harka fuudhaa baatee meetii baatee warqee baatee dhaqe bara Waaqayyooti ka. Bara Waaqayyoo isa madeetu gala. Isa sirraa baqatetu sitti baqata. Naannoo mana hundumaatti Iyyoobi nama daaraa keessa taa'utu ol ka'ee ammoo nama hundumaa gararraa taa'e. Warri kaleessa haasa'an hundumtu yoo Iyyoob isinii kadhate malee dhiifaman godhu waan Waaqayyo jedheef dirqamanii dhaqan itti kufan. Yeroo gadadoo yeroo rakkinaa didanii yeroo galatootti waamicha malee dhaqan. Warrati barbaaddee si didammoo gaafa Waaqayyo ka'u barbaacha malee mana keetti yaa'u Aizo yeroo kadhataa si baqatan malee yeroo galataa hin dhufu. Ameen 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 ameen. Al tokkoon Waaqayyo bara seexanaas dabarsee bara namaas dabarsee bara isaa fide ol jechuu Iyyoobtu ayyamame. Eebbi inni gara booddee isa duraarraa caalee argame. Qabeenyi isaa hin caalee, jireenyi isaa hin caalee, fayyaan isaa hin caalee, wanta argamu hin caalee, wanti mul'atu hin caalee. Eloo sodaatinati hin caalaa. Hunduma isaatu caalaa akka tara sodaachaa yaaddaa jirtu miti. Akka ta'e abdii godhattee akka amantaa jettu miti. Hin caala Waaqayyo bara caalummaan fideedha jira. Laabaaraadhaa laamaa gaatii yaadiya. Waan bade hundumaa dachaa herregadhu. Ilaa ergaadha kun. Waan bade sana hundumaa dachaa isaatiin baay'ifadhu. Kuma dhibba bade yoo ta'e baay'isuu isaa. Halleluuyaa. Dachaa lamaan baay'isuu lamaati. Maqaa Yesuusiin 200. Kuma 50tu bade yoo ta'e qabadhu 100. Anin beeku an ergaan laabaara inamantu malee atan abiddan tufaayira looba sheelaa raadiyaa gana akka jedha Waaqayyo gooftaan maccadhu waatu amiin jedhee lafa si utaal jira ati warra kaalsii paantii nama habantu wabarte waan ta'eef rakkattaa dhoko amma kana miti harkaa fudhi wayifan jedhe wal waamee bade wal waamee deebi'ee dhufadhe Waaqayyo ilaa dhaloota kisaaraa lakkooftan nan kassare wayyoo ol ka'een gabbu'e namoota jedhantu jiru akkeessa ol ka'een gabbu'e ulfaadheen deebi'ee salphadhe wayyoo waan gaarii waa'een koo dubbatame amma qooda isaa hamaatu waa'ee koo dubbatame wayyoo namoota jedhantu jira akkeessa. Waaqayyo deebii tokkoon gaaffii sadii sirraa calaasa.